السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني وردفوتا كبجمتوتا إلوتوب أكملت فياكي سني بكم جرتن التناجين ربي سنبرا جراتيرا إذا كما بيكا مرس قومي جار كابشة فريداتين سني كبدي فيتني جرا أنا ولين إذا قومنا جار كاكينا ديزايني فريدا لتني يادا حالكنا بايتو فريدا وانفين فيدا موني دندينيا akkamitti akka jalqaban yookiin akkamitti akka dhaanu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufeera. Turtii gaarii. Egaa yeroo kamiyyuu hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kirriidhaaf kiroosheedha. Kirrii bifa kanaatiin isinidha. Kirriin kun furdaadha waan ta'eef kirooshee 2.25 fayyadamaa jechaadha. Hojii keenya jalqabuuf egaa yeroo baay'ee kan isinitti agarsiisu sansalataanii quba keenya irratti illee haala kanaan marachuu ni dandeenya. erga haala kanaan marannee erga quba keenyatti haala kanaan amma kana marannee kan nu barbaachisu amma 1 2 3 sansalata 3 ol dhahannee double crochet 4 dhahanna 1 2 3 4 agartanii ammallee 1 2 sansalata 2 arganna hadhee achuma keessa ammas double crochet 4 dhahanna tokko lama sansalata 2 gidduu buusne double crochet 4 yeroo 4 dhahanna jecha. Egaa kanaan ergan double crochet 4 yeroo 4 dhahadhe amma sansalata 2 dheekee fideen bakka kanarratti qabsiifadha jechaadha walitti. Mataa bakka double crochet 3 jalqaba dhaanne irratti haala kanaan qabsiifanna. Sana booda amma erga qabsiifannee sansalata 5 dhahanna. 1 2 3 4 5 agartanii sansalata 5 erga ol dhahannee crochet keenya irra marree double crochet 4 dhahanne kana guutuu isaarra tarkaanfannee bakka sansalata 2 dhahannee dabarfanne irratti double crochet 4 dhahanna 1 2 double crochet 2 dhahannee kaane 1 2 sansalata 2 gidduutti dhahanna. Sana booda crochet keenya irra xalafnee bakkuma sana keessa double crochet 2 dhahanna ammallee agartanii deebisnee double crochet 2 achumatti dhahanna jechaadha. Sana booda meeqa nuu ta'e 4 ammallee 1 2 3 4 5 sansalata 5 dhahannee crochet keenya irra marree bakka double crochet 4 dhahanne sana tarkaanfannee ammallee bakkuma sansalata 2 dhahanne irratti double crochet 2 dhahannee sana booda 1 2 sansalata 2 dhahanna. Erga sansalata 2 dhahanne ammallee double crochet 2 bakkuma sanatti dhahanna jechaadha. Agartanii ammallee 1 2 enne sansalata 5 dhahanne double crochet 2 kanallee akkuma sana 4 dhahanna jechaadha. Egaa erga zuurii tokko haala kanaan dhahanne kan zuurii lammataa ammallee 1 2 3 4 5 sansalata 5 dhahanne amma bakka sansalata 5 dhahanne dabarfanne kana sansalatuma 5 irra xumurra finnee bakka double crochet 2 yeroo 2 dhahanne kanarra mataa tokkorra double crochet tokko dhahanna. agartanii ammallee boollattaanu keessa double crochet tokko dhahanna. erga double crochet tokko dhahanne amma bakka sansalata 2 dhahanne kana keessa double crochet 2 dhahanna jechaadha. Boolla tokko keessa double crochet 2 dhahanna. Amma haala kanaan meeqa nuu ta'e 4 nuuf ta'a jechaadha. Sana booda 1 2 sansalata 2 dhahanee ammallee boolluma double crochet 2 dhahanne sana keessa fudhanna 1 2 yeroo 2 dhahanna jechaadha. agartanii ammallee kan boolla sadaffaa boolla biraa keessa double crochet tokko haala kanaan dhahanna.
ammallee boolla taanu keessa double crochet tokko haala kanaan dhahanna. agartanii bakka double crochet afur dhahanne irra meeqa nuti amma 6 nuuf ta'e jechaadha. double crochet 6 sana booda 1 2 3 4 5 sansalata 5 erga dhahanne finnee amma irra tarkaanfanne sansalata kanarra bakka double crochet afur dhahanne akkuma bifa amma sirriitti agarsiiseen double crochet tokko bukkee irratti ammallee double crochet tokko boolla taanu irratti dhahanna. double crochet lama immoo bakka sansalata lama dhahanne sana keessa boolla tokko keessa double crochet lama dhahanna. sana booda sansalata lama dhahanna tokko lama sansalata lama dhahanne ammas deebisnee boolluma sana keessa double crochet lama dhahanna jechaadha. kan taanullee boolla taanu keessa amma double crochet tokko boolla sadhumaa keessa double crochet tokko kunillee haala kanaan meeqa nuute 6 nuuf ta'e jechaadha. egaa akkasitti dheetanii jira. kan nu barbaachisu kun zuurii afurii jechuun 1 2 3 amma 3 dhaadheen jira. afuraffaa jalqabeera jechaadha. kun bifuma tokko waan ta'eef waan nu rakkisuu hin qabu. dhoofti isaa kun bifuma tokko. boolla tokko keessa double crochet lama dhaanee sansalata lama dhaachuu hin dagannu. sababni isaas kunimtuu dizaayinii tokko nuuf uuma. akka hojiin keenya nu jalaa gadi hin golbannes nu gargaara jechaadha. double crochet lama boolla tokko keessa dhaanee sansalata lama dhaanee kaanee deebisnee ammallee boolluma sana keessa double crochet lama dhahanna. sana booda sansalata tuun dhaheen double crochet tokko tokko dhahanna jechaadha. hunda isaarra kana tokko tokko dhahanna. achi 1 2 3 5 sansalata 5 dhahanne amma bakka sansalata kana akkuma jiruun irra tarkaanfannee as jalqaba irratti tokko dhahanna. sana booda hunda isaa kanarra tokko tokko dhahanna. agartanii kana hanga asitti tokko tokko dhahanna jechaadha. hanga walakkaa kana bakka sansalata lama geenyu kanatti double crochet tokko tokko dhahanne bakka sansalata lama dhahanne kana keessa double crochet lama dhahanne deebisnee sansalata lama dhahanne achuma keessa double crochet lama dabalanna jechaadha. egaa hordoftoota koo amma zuurii afur guuteetan hin jira. erga zuurii afur guunnee amma erga zuurii afur guuttanne sansalata jalqaba sansalata 5 dhahannu dhiifnee amma sansalata 3 dhahanna jechaadha. erga sansalata 3 dhahanne bakka sansalata 5 yookiin bakka kana dhahanne kana keessa double crochet afur dhahanna. akka jalqaba sinitti metti double crochet lama dhahanne sansalata lama dhahanna 1 2 achumarra double crochet lama dhahanna deebisne. agartanii bakka jalqaba sansalata dhee keessa amma dizaayinii haaraa uummachuutti jirra jechaadha. erga haala kanaan dhahanne amma 1 2 3 4 sansalata 5 dhahanna. sansalata 5 erga dhahanne 1 2 3 4 5 agartanii 1 2 3 4 afurra tarkaanfannee kan shanaffaa kana keessa double crochet tokko haala kanaan wal fudhannaa jechaadha. agartanii 1 2 3 4 boolla afurra tarkaanfadhee kan shanaffaarrani double crochet tokko gabaabsee fudhadha. sana booda 1 2 3 4 5 ammallee sansalata 5 dha'ee crochet korra maree bakka sila double crochet lama dha'ee keessa sansalata lama dha'ee achumatti double crochet lama dhaadhe sanarra keessa bakka double sansalata lama double crochet afur dhaadha. ammallee double crochet afur yeroo jedhu lama dha'ee kee tokko lama sansalata lama dha'ee achuma keessa deebisee bakkuma sana double crochet lama dhaadha. haala kanaan meeqa afur nuuf ta'u jechaadha. agartanii
sana booda ammallee 1 2 3 5 sansalata 5 erga naadhe ammallee 1 2 3 4 5 walakkaa kana tokko naadha gabaabseetanii ammallee sansalata 5 sansalata 5 erga naadhe fideen bakka kana keessa bakka sansalata 5 sila dhaadheen dabarfadhe keessa double crochet 4 naadha akkuma ammaatiin double crochet 2 dha'ee ka'ee sansalata 2 dha'a ammallee achuma keessa double crochet 2 dhaadha jechaadha agartanii 1 2 3 4 5 sansalata 5 dha'ee 1 2 3 4 4 fixe 5 affaarratti 4 darbee kan 5 affaarratti ammallee double crochet tokko dhaadha sana booda ammas 1 2 3 4 5 sansalata 5 erga na'ee ammallee crochet korra maree kunoo bakka jalqaba sansalata 2 dha'ee dabarfadhe kana keessa double crochet 4 haaluma amma sanitti agarsiiseen dhaadha jechaadha double crochet 2 dha'ee sansalata 2 achi booluma sana keessa deebisee double crochet 2 dhaadha agartanii amma agartanii adda addummaa isaa kanaaf kana kunoo kana dizaayinii haaraa haala kanaan itti uumachuu deemaa jechaadha kana nama dhahaa jiru walakkaa kana dizaayinii isa kana fixeetan hin jira amma kan isinitti agarsiisaa jiru dizaayinii marsaa lammataa kana jechaadha dizaayinii marsaa lammataa kana bakka sansalata 5 dhaadheetti kunoo bifa kanaan double crochet tokko irratti dhadhaan deema jechaadha bakka asirratti immoo kunoo akkuma argitanii double crochet 4 dha'ee dizaayinii bifa xumurree kana asirratti baafannaa jechaadha egaa hordoftoota tokko dizaayiniin keenya yeroo dhaannu haala kanaan nuuf ta'a baay'ee tokkollee bareeda dizaayinii isaas dizaayinii bareedaa dizaayinii haaraadha waan feeneef itti fayyadamuu ni dandeenya isiniin jedheera amma dizaayinii lammaffaa asiin gaadheetan jira sababni an guutuu isaa isinitti hin agarsiisnes dhoofsa kan dizaayinii jalqabaa kan irratti waan isinitti agarsiiseef kan lammataa isinitti agarsiisuun viidiyoo dheerata malee hojii isaa jijjiiraman qabu jechaadha bifumaan kana dheen kanallee haala kanaan dheedheetan hin jira amma asirratti zuurii guutanna tokko tokko bifuma jalqabatti dhaanneen tokko tokko irra dhaannaa jechaadha agartanii tokko tokko gara kanaan dhaannee finnee boolla kana keessa double crochet 2 dhaannaa agartanii double crochet 2 boolla tokko keessa dhaannee kaane sana booda sansalata 2 dhaannata lama sansalata 2 erga dhaannee deebisnee ammas boolluma double crochet 2 dhaannee keessa double crochet 2 dhaannaa ammallee sansalata 2 qofa gidduu gashinee double crochet 2 haala kanaan dhaannaa ergaala kanaan dhaannee amma crochet keenya irra marree sansalata tuunda'een akkuma beekamu bakka dhaannee kanarra double crochet tokko tokko dhaannaa jechaadha agartanii kun asiin hin hir'isnu siin daballus kan nuti dabalannu bakka kana qofa double crochet 2 boolla tokko keessa dhaannee sansalata 2 adda baafannee ammas deebisnee double crochet 2 boolluma sana keessa dhaannaa sababiin kana dhaannus bukkee kana dachaniin waan dabaluu hin dandeenyeef jechaadha asii waan dabaluu hin dandeenyeef walakkaa kanaan dabalanna erga akkas goone 1 2 3 4 5 sansalata 5 dhaannee ammasii kana fixneerra waan ta'eef irra akkas tarkaanfannee bakka kanarra double crochet tokko dhaanna bakka sansalata dhaataa turre kanarra tarkaanfannaa jechaadha fixneerra waan ta'eef sansalata 5 dhaannee irra tarkaanfanna sana booda akkuma beekamu hojii keenya tokko tokko irra dhaannee bakka double crochet 2 boolla tokko dhaannu irratti qofa
adda baafannaa jechaadha. Kun akkuma jiruun booda tokko keessa double crochet tokko dhahannaa. Agartanii hanga asiitti. Sana booda bakka kanatti boolla kana keessa double crochet 2 boolla tokko keessatti dhahannaa. Sana booda sansalata 2 tokko 2 sansalata 2 haala kanaan dhaannee double crochet 2 boolluma sana keessa dhahannaa jechaadha. Agartanii haala kanaan baay'ee tokko bareeda. Egaa viidiyoo keenya addaa sumarratan xumuraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe, comment gochuun na jabeessa. Gaaffii qabdanullee commentiidhaan na gaafadhaa. Isiniif deebisaa dogongora qabullee commentiidhaan natti himaa nan qajeelfadhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.